Oromoon galaana irra dhangalaanaa jechuudha. Hubattanii miti? Eessa? Gaafa lolaa, gaafa du'aa, gaafa abiddaa situ keessa jira. Gaafa bal'inaa, gaafa tolaa, gaafa qananuu seetiin balbala irratti si ittisanii. Bakka sana iyyuu hin geessuuti. Bara dhufaa darbaa mootummaa jijjiiramu hundaa irratti nan dabarre jettee fincilaa jiraattaa jechuudha. Kun hiree keenya nama bitiyyati. Haati keenya akkuma isa nubitu ji'a sagal baattee garaatti haatisaa sadeessi hankeenyis akkasuma ji'a sagal baattee nu deesse. Nu hundiyyuu immoo uumaa rabbiiti. Bilisa taaneetu dhalanne. Bilisa taanee jiraachuu falmanne. Kanaaf bilisa taanee jiraachuu qabnaa jechuudha. Waan nu malutu jira. Waan nu malu sanarraati hanga turii keessaa yoo taate sharafalte jennaan hin fudhannu jechuudha. Saani sinitti hankeenya dhoqqeessaa jalaa haruu dandeenyeerra. Bineensarraa eeguu dandeenyeerra. Nyaachifachuu dandeenyeerra. Elmachuus qabnaa jechuudha. Okolee guutuun hankeetiin fal'aan ammaaf sii safaranii tole jettare. Okolee sanarraa fal'aanaa sii safaroo miti fal'aanni tokkoyyuu hir'atte jennaan hin fudhatin jechuudha. Hankeeti okolee guutuun sun. Yommuu jaallattee ta'e immoo Oromooni ni qaba irraa fi abbaa beekuu kenna. Okolee isaa fuudhiitii dhangalaasii fi fedhii keetii jechuu sun. Hankanaachi kan kee irratti namni abbaa ta'ee safaree siin kennu. Nu kataane amma kana jechuudha. Du'a yoo taate immoo qabsoo baaniif hin du'an. Qabsoo irraa oolaniifis du'an oolan. Namni gaafa du'u du'a. Ibidda meeqa keessa darbee gororri ta'ee isa ajjeesa. Ani kaleessa gaafa manaa ba'e waggaa 17 irraa yookaan 16 irraa. Hiriyoota hedduun qaba. Kana biraa hafe amma bakka adda addaa irraa naga'u manatti hafe du'eera garuu. Ibidda meeqa keessa darbe nan jira. Amman du'a yoo ta'e asumatti hin du'a. Sichi waggaa 5 yoo ta'e yoo amma waan barbaadde ibidda natti darbatte waggaa 5 sananuman argaa jechuudha. Waggaa 100 jiraadha taanaan immoo umurii naa gadda waggaa 100. Eenuman jiraadhaa jechuudha. Qabsoomneefis miti kaduunu mana oolleefis miti immoo kadu'a oollu jechuudha. Guyyaa keenya qofaa duunu. Duutu immoo miileenaanis nuttaa dhufu, tokko ta'es nuttaa dhufu, taankii isaa qabaatu, eeboo isaa qabaatu, du'an sodaattu taanaani hundumti isaayyuu tokkumaa jechuudha. Kanaaf hin hiikkannu jennaan hin hiikkannu. Hin hiikkannuumi? Hin hiikkannu. Mariif hin dhiyaatu jechuudha. Osoo illee ta'e kaleessa hiikkanne irra ta'e irra tola. Dadhabne irraa addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo dhiibuu dadhabeera. Daa'ima Oromoo kichuu itti gabbaruurra harka kennate hiikkate hagaluutu kaleessa jedhame ni wayyaa jechuudha. Har'a garuu sadarkaa itti geenye kanarratti itti daa'ima meeqa itti gabbarre. Akka hiriyoonni keenya meeqa nu biraatii kufanii lafeen isaanii boolla meeqa keessatti ol guute riqicha nuu ta'ee irra ce'uu jalqabnee hiikkanna. Har'a mitii jechuu hiikkachuun har'a humna taateetta kana gidduu dabarsuu hin dandeessu diina. Yaanne itti laannaa re'a. Yaanne itti laannaa. Hiikkachuu ka beeknu diina irraati malee ofii hiikkannee lafa kaa'u beeknu aadaa waraana bilisummaa Oromooti. Galaanaa irra dhangalaanaami. Bakka jirtutti hin dabarsiinii jechuudha. Amma
qabsoo fincila harka duwwaa fi qabsoo qawwee walitti hiineetu adeema. Boru waraana bilisummaa Oromoo miti kaas jiru yoo siin jedhani ni fudhattaa? Waliin dhaabbannee gaafa diina lolla nun argine moo? Nun argine? Marachaan argine? Gaara keelloon beektu? Mukkii Banfilloon beektu? Ashiin beektu? Gaara Abbaa Seenaan beektu moo? Suni waraanuma bilisummaa Oromoo amma ijaan argitu malee bakka biraarraan dhufne jechuudha. Inni kun wacuu fi iyyuu qofaatiin hin raawwatu. Galani ummanni Oromoo eebuu bilisummaa qabu akka lafa ho'onaa hongeen irra bu'ee babbaqaqeetti itti roobee hin quufne eebuu sanatu manaa sabaase jennaan bahee simatee jechuudha. Qawwee hiikkadhaa yoo jedhame hin hiikkannu jechuunis immoo ni jira. Kaleessa warri qabsoo eegalee waan barbaadu argatee osoo hin taane ajajame jennaan ajaja guutuuf qawwee hiikkate. Har'aa Oromoon keessumattuu dhaloonni qubee qaroon kunii waan barbaadu yoo argate malee ajaja guutuuf qofa qawwee hin hiikkatu jechuudha. Isa kanaaf wanti jiru erga biyya galamee waraanni bilisummaa Oromoo akka qawwee hiikkatu dhaaba isaarraa ajajni itti darbee jira. Haa hiikkatuuni ajaja. Hin hiikkatu yoo ta'e immoo jaarroleen isaa kaa biyya galteettu akkam haa taatu. Asirratti burjaaja'insa dhalatu oolchuuf jechanii siyyaamee jechuudha. Miiraan wanti hojjetamu hin jiru yookaan emotional taanee wanti hojjennu tokko iyyuu hin jiru. Haqa jiru walitti himneetu yookaan waliin umuu yookaan immoo waliin dhaabbannee qabsootti fufu. Yoo hin hiikkannu jenne na hubadhaa. Nagaa jennaan nagaa karaa nagaa dandeennaan qawwee hiikkachuun dirqama. Hin hiikkannu lolatti fufnaa jennaan immoo jaarroleen keenya yookaan nu haaluu qabu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo inni hidhatee jiru waraana keenya miti jechuu qabu. Yoo kun dhufe ummanni Oromoo jaarrolee keenya dhaggeeffate nuti shiftaa taaneetu daggala jiraannaa jechuudha. Jechuu mitiiree akkas jechuudha. Yookaan jaarroleen sun hiikkadhaa waan jedhan fudhattanii isaan waliin qabsoo karaa nagaa itti fufu. Yookaan haala kamuu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo ajaja sana cabsee lolatti fufataanaan na waliin loluu jechuudha. Ni lolta yoo ta'e si lolchiisa. Rakkoon hin jirtu. Isin bilisa ba'uun barbaannu hojjettaniyyuu qawwee kiyyan hiikkadhu leencaaf qeerransa kiyyan bilisa ba'a. Mukti Oromootu bilisoomuu qaba. Wareegama kafalaa ture. Gudeelcha meeqa gerinneetiniin diina gankaa ture. Isan bilisoomsa yoo ati bilisummaan feetu ta'e. Nu qawween hiikkannu. Namni nutti niine.
dhiigaaf lafeetiin hiikkanne. Namni nutti hin jiru, namni nurraa hiiku hin jiru. Kun ejjennaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii hundarra jiruuti. As qofaa miti. Nuti waan barbaannu qabna. Waan manaa baaneefii qabna. Qawwee kan nutti Oromoo ilmaan isaa agabsee kiisii isaa qullaa godhee gumbii isaa onsee deegee dafqa illee keessaa duruursee qawweenan keessan. Hubattanii Oromoo hin hiikkannee jenne. Dura yoo ta'e duuti haaraan hin jiru. Diina yoo ta'es dachee biraarraan dhufu. Kanuma kaleessa dhagaanii mataa isaa deegsaa turte jechuudha. Kanaafuu yeroo naasaa kiyya jalqabe komiin sinirraa qabateera quba qabduumi. Xiqqoo waa sinii ibsuun barbaadeetiniin haasaa biraatti goree sarara yookaan kallattii haasaa kiyyaa hin daganne. Komiin an sinirraa qabu. Oromoo iyyii isiniin jechaa jira yoo ta'e hafuura baafadhaa iyyaati. Amma immoo callisa. Akkas wal dhageenya jechuun isa kana. Wal dhaga'uu ishii wal dirqii osoo hin taane wal dhaga'uu ishee gaafa cinqii. Komiin sinirraa qabaami. Na dhaga'eeka komiin kiyya maali? Furmaata kaa'annee deemna waan ta'eef.